Gumiin balal ajandaalee gurguddoo naannoo fi biyyaalessaa ta'anii fi xiyyeeffannoo olaanaa qaban irratti hayyoota hirmaachisuun ijaarsa biyyaaf gumaacha taasisaa kan jirudha. Kana malees karaa beekumsaa fi hubannoo irratti hundaa'een seenessa dabee qajeelchuun ijaarsa seenessa waloo cimsuu fi waliigaltee biyyaalessaa uumuuf dhimmoota gargaaran irratti xiyyeeffatee kan geggeeffamudha. Gumiin balal marsaan 46ffaa kanaanis qaama injifannoo olaanaa biyya keenyaa kan ta'e ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa asxaa ashaaraa dhaloota haaraa irratti kan fuulleeffatedha. Hidhi haaromsaa piroojeektii humna abjuu Itoophiyaa bu'uureessa ol ka'iinsa Itoophiyaa jalqabsiise daandii seenessa haaraa itti fayyadama bishaan gaanfa Afrikaa kan sirreesse walqixxummaas kan mirkaneessedha. Kana malees piroojeektii seenessa hin danda'amuu geeddaree ilaalcha Afrikaanummaa bifa haaraan galma haaraaf boce dhugaa eenyummaa Itoophiyaati. Imalli ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa qormaataan kan guutame ta'uyyuu cichoomina hooggansa jijjiiramaa fi aarsaa qaalii uummanni keenya kaffaleen abdiirraa gara ifa qabatamaatti ce'uu danda'eera. Kanaanis ol ka'iinsa Itoophiyaa jalqabsiisuu bira darbee piroojeektoota gurguddaa ol ka'iinsa Itoophiyaaf bu'uura ta'an akka jalqabamaniif boqonnaa kan saaqedha. Humna dippiloomaasii Itoophiyaas sadarkaa olaanaatti kan ceesisedha. Ijaarsi piroojeektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa milkeessuu keessatti uummanni Oromoo akka baay'inaa fi guddummaa isaa gituun gama hundaan gumaacha isarraa eegamu taasisaa tureera. Kanaanis saboota obbolaa waliin ta'uudhaan ijaarsa biyyaa bu'uureessuu irratti argama.